Tinsuun Alaazaariin na hiikii kanaa booda anaaf ati kan keenya lamaanii gaheera baay'ee obseera bultii irratti baay'ee aarsaa kaffaleera garuu moo'itu amma humna kiyyaa ol ta'eera waan ta'eefi innaa namni na hubatu waan hin jirreefi kanaafuu na hiikii jettee waraqaa hiikkaa gaa'ilaa itti fidde jechuudha Alaazaaritti. Alaazaar maal jechuudha ani sin hubadha ani kanan manaa kanaa bahee fi nageenya uumamuu fi wajjin baana jennaan immoo kan dide si maaliifi kana jettaa ani si amaneetanii jettiin isheen jechuudha. Ani si amanee sitti of kenneetiin kan gaa'ilatti seenee garuu immoo ati kaadidha ati nagantee jettee boossi jechuudha Tinsuun. Dhugaa rabbii baay'ee nama azaazan haati immoo ituu hin ililchiti yaa rabbi dhugaa godhi jettee haati gaa'ela ilmoo ofii yoo diiggamu ni gammaddi moo ni gadditu akka beeytanittis ni gadditi moo ni gammaddi kan kanaa immoo raajuma. Annaa nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiraatu isin bira saa jiraatu. Annaa viidiyoo kanaa laayikii sabskraayibii sheerii gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Innaa akkuma argitanii Tinsuun har'aa boo'ichaanii kan isheen dhufte jechuudha. Innaa baay'ee gadditee baay'ee bakka namoonni ishee ilaale kamiyyuu ni gadda jedhee yaada jechuudha akka kiyyatti. Innaa Tinsuun baay'ee itti dhagahame. Innaa har'a kanan dhufee fi wanta tokkoo fi isa duratti ani baay'ee dadhabeera gaa'ila irratti aarsaa guddaa kaffaleera aarsaa namni tokko hin kafallee kaffaleera kanan jedhu immoo yituu namoonni osoo maatiin beekin nama hin beekin keessa namaa osoo hin beekinii gaa'ilatti hin galinaayi anarraa baradhaayi ani nama maatirraan dhufe osoo hin taane nama ofii kiyyaa filadheedha garuu immoo yituu kun na qunnameera. Hundumaafuyyuu anarraa baradhaan isiniin jedha ani guyyoota muraasa tana keessatti hangana nan dabarsee yaadeen beeku anaaf Alaazaar kan gaa'ila walii farramne ji'a sadiirra hin jira jedhee waan yaadu kanaafuu ji'a jaha nama hin xumurreedha haa ta'uyyuu malee haalli tokko akka kan walumaa galatti akka kanan dhufee fi har'a haala kanaan illee dhufuun barbaanne ergan dhufee illee turee jira waan ta'eefi waan hunduu silaa kaameraan eegale kan jedhu sanii fi wantan godhu dhabee gara keessan dhufe amma kanan barbaadu hiikkaa qofaadha gaa'ila akkanarraa buusu barbaada ani ganaa daa'ima hojjedhee akkan barbaadetti of jiraachisuu nama danda'uudha maaliif jennaani akkamitti akkana yaadanii naaf hin galle waan ta'eefi ammallee taananii ani wanta kamiifiyyuu kanan Alaazaar harka eegaa jiru miti nama hojjetee ofiin of wanti gochaa jiru kanaafuu immoo ituu ammallee gara fuulduraatti illee akkan of jiraachisu akkan of obboonsu nan beeka kanaafuu hundumaayyuu dhiisee uffata koo dursa baasee jira na laalti haati jettee jirti uffata koo dura baasee jira kanaafuu immoo ituu mana kana akka barbaaddetti yoo barbaadde keessa gangalattee yoo barbaadde akka barbaadde nyaattee dhiiftee nan ilaallatu kana booda immoo ituu ani uffata kiyyaa fi dokumantiiwwan kiyya fudhee bichaan mana kanaa ba'uu barbaada sammuu koo dhabuurraa kanaaf filadha maaliif bultii koon tuquu bultii koon diigu jedhee baay'ee itti dadhabeera hanga namni kamiyyuu itti hin dadhabnee oliin itti dadhabe ergaa dadhabbiin kiyya homaa itti fakkaachuu baate bakka dadhabeera kanaafu biraa hin deema itti haa gammaddu jette innaa Alaazaariin immoo yaameen jira Alaazaar immoo ni dhufa innis immoo ituu guyyaa dhufee halkan deema sababbiin immoo ani Alaazaariif jechan kan ana aarsaa kana dabarsaa jiru isaaf jecha innis immoo erga ala bahee akka barbaade ta'ee dhufu walumaa galatti gaa'ila akkanarraa buusuun barbaade jette innaa harmeen Alaazaar immoo gadi baate maal maqaa keenya dhooftee haasoftaa kanaafuu akka barbaadde ta'uu hin dandeessaa kinoo nusi deemne ittee shaanxaa gurrattee kaate ana jecha koo dhageessee ati shaanxaa fudhattee ba'uun kee homaa naaf fayyadu jedhanii harmee fi Tinsuun walitti ka'an jechuudha innaa kanaafuyyuu au barbaaddee mana kanallee qaqqaltee yoo barbaadde akka barbaadde godhuu ni dandeessaa kanaafuu ani mana kanaa sii bahee deemaa jennaan rabbuu godhee oduu ati mucaa kootirraa hiikamtee waan mucaa koo waaqayyotu jaalate kaayee jetti mucaa
mucaa koo waaqayyootu jaalate yaa rabbi dhugaa godhi gammadi jennaan nan gammada sirriitti jetti. Wayne yaa rabbi kan kaleessa goote saniyyuu hojii kee hunda ifa bahe minaamin jenna anaayi ofuma keetii kan goote ana naan hin jedhini. Kanaaf ati akka barbaaddellee jechuu dandeessa. Ani garuu waaqayyo qaba haa jetteen jechuudha. Ani garuu waaqayyo qaba jettee jechuun ati waan barbaaddellee goote naan jechuu dandeessa. Annaa oduu akkasittiin jiranii Alaazaar ol seenee innaa kinoo mucaan kee dhufe jetteeni innaa maalinni jettiini innaa wanta biraa inni haammachuuf itti deemna nan haammatini achinarraa sokki ani kanan barbaadu kana boodatti sirraa illee waa tokkon barbaadu baay'ee obseera gaa'ilaaf baay'ee dadhabeera gaa'illi kophaa kiyyatti erga ta'eeti hin dandeenye ana bichaatu gaa'ila barbaada erga ta'eeti hin barbaadu kana booda gaa'ila akkana hiiktu barbaada jettee dokumentii itti argisiiste jechuudha. Innaa maal jechuu keetii jedhee sossoba jechuudha. Maal inni dhiifama naa godhi baqqaayi. Ani kanan mana kanaa bahee fi nageenyi haa bu'uu fi waan ciqiciqii dadhabee fi wajjin baana jennaan immoo na wajji bahuu hin dinne ani maaliin godhe ani sin hubadhaa dhiifama jennaan kana booddee ati wanta halkan ba'ee bultee guyyaa dhuftee natti maramtuuf hin jiru. Kanaafuu akka barbaadde tanzalaalzaluu ni dandeessa. Anna haadha kee wajji tapha shaangulliitii haadha keetii na goote haati kee natti taphatti manatti na gattee deemte jettee tinsuun ta'e balaa buustee tinsuu akkasii miti giiftii tiyyaa haadha kiyyaa akkasii miti jedhee kadhata jechuudha hin barbaadu itti. Annaa Alaazarii jalaa fuudhee kan akka dokumentii gaa'ila diigaa kana jechuudha waraqaa gaa'ila diigaa kana innaa jalaa fuudhee jalaa bahe jechuudha. Innaa jalaa fuudhee haa bahu malee suni haati immoo itu sii keeyyuu itti gammaddeenniitu jettu sii keeyyuu kan isheenuu kana fiddee kanaafuu itti gammadii jettiin jechuudha. Maal jechuudha jireenya kiyya diigamaa irraa bara jireenya maali kun jettiin immoo harmeen jechuudha. Innaa gammadi kinoo kanas hafeennaan nan gammada jettee ililchiti. Safuu haadha akkana dhugaa rabbi safuudha kuni. Annaa nan gammada jetteeni giddumaan na gaggeessetteeni gadi bahee deebi'ee annaa kana booda hin dokumentii jalaa fuudhee gadi bahee barriitti cufee jechuudha. Annaa arga san immoo itoo ishee gaggeessee deebi'ee natti fakkaataa ol deebi'ee dokumentii fidee sossobaa hin barbaadu kana booda anaafati waliin beeknu keenya nu gaheeraa jettee dokumentii jalaa fudhattee fiidee ala baatee jechuudha. Innaa akkana fakkaataa laayikii sabiskiraayib sheerii godhaayi hanga viidiyoo biraatti yoo deebinutti baay'ee.